hashama harkafuunis ni jecha an hundi senati arra wanin qabadde isini dhufe injifannoo wobooti jechuudha. Injifannoo woboo godina horroo guduruuti booji'amaa dabalamee jira hanga ammatti lola qeerroo waatiyyoo ta'e qofa irratti qawwee kilaashii 135 booji'anii jiran woboon diishqaa 4 motora 2 fi rasaasa kumpulaa isaa ta'e 40 RPG 2 jechuudha. Sigartee kanumaafuu kanaan dabalee bireenii 12 loltoota booji'amaa 57 fi rasaasa adda addaa warra lola argame obboodiyoon haa dubbatu. Arra injifannoo woboota jechuudha. Akkuma gartan kana gaa raantana woboon itti cabseetti magaalaa girgireessee daaraa godhee jechuudha. Maal yoo itti taate gaa godina guduruutti bagachiisee dhukaasee booji'amaas kunoo isin garsiisu kan isin garsiisu ta'a dhukkee irraa kaasa jechuudha. Akkuma isin gartan kanatti kunoo osuma laaltanii gaa olala lawan sinara da chawarra imaltu kayo barudan gade bada chayom tae kapsula yo kare akana wobo chapse rotuma mata de kapse ko kera haji dina de dia dawda urata duga tugalja abban ofin samo niga bitare akana kitobon sama-sama bangsa kira anak ini darah putih kan mampu ya untuk ini ada kami sendiri anak kanasi anak putih senati share like subscribe dulu di dekatnya sebelumnya aku sih nama jadi coba